Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jira. Oduu sa'a kanaa kan biyya keessattii fi kan biyya alaa soora gurraa kan ta'an isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Kallattiin gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo diroonii fi jeetti akkasumas taankiin dadhabe qotee bulaan tokko 5 ta'a qawwee bitadhaa lolaa woboo balleessaa jedhaa akka jiruu fi murtee akka dabarses dhagahamee jira. Guutuu oduu kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanuun luba Balaay Mokonnin adabbiin cimaa fi akkasumas adabbiin mallaqaa akka irratti murtaa'e miidiyaaleen garaagaraa gabaasanii jiru. Guutuu oduu kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu lolli waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti raawwatamaa jiru yookaan gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Kibba baha Oromiyaa bakkoota hedduutti akkasumas giddugala Oromiyaa fi lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa akka dhaqqabsiise yookaan injifannoo akka irratti argate gabaasee jira. Guutuu oduu kanallee qabadhee jira. Oduu biyya alaatiin xayyaarri Ameerikaa tokkoo fi jettiin Ameerikaa tokko walitti bu'uudhaan walakkaa magaalaa Washington DC'tti laga tokko keessatti kufuudhaan balaan irratti dhaqqabee jira. Oduu kanneenii fi kan biroollee qabadhee jira. Guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Mootummaan woboo taankii fi dirooniin dadhabe qotee bulaan kilaashii bitatee akka lolee balleessu murtee dabarsee jira. Mootummaan murtee kana kan murteesse rakkoon hedduun akka isa mudatee fi rakkoo kana immoo akka furmaatatti itti fayyadamuuf tooftaa baafate jedhamee jira. Waggoota 6 darban lola Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun yookaan gaggeessamaa tureen kasaaraan guddaan karaa meeshaa waraanaatiin mootummaa irratti dhaqqabee jira. Meeshaalee waraanaa biyyoota garaagaraa irraa kadhaa fi akkasumas gargaarsan akkasumas dinagdee biyyattii itti dhangalaasuun bitee gara biyyattii galche woboon waggoota 5 darbanitti hedduu irraa hiikkatuun hanga funyaaniitti hidhatee jira. Woboon miseensa loltuu 50 turan yeroo ammaa kana gara 100,000tti kan lakkaa'amanidha. Isaaniin kunneen meeshaalee xiqqarraa hanga guddaatti kan hanga funyaanii hidhatan mallaqa tokkollee baasanii bitanii osoo hin taane hidhattoota yookaan waraana yookaan loltoota mootummaa irraa hiikkatee akka hidhatee hidhachiisaa ture yeroo irraa gara yerootti himaa ture. Akkasumas loltoonnummaan isaatu meeshaalee waraanaa kana hidhannoo guutuu qabatuudhaan yeroo gara yerootti mooraa mootummichaa gadhiisuudhaan gara mooraa qabsoo waraana bilisummaatitti edamaa turan. Kanarraa ka'uudhaan kuusan meeshaa waraanaa mootummaa yeroo